Ministeerri muummee Abiy Ahmed haasawa paarlaamaa biyyattiif taasisaniin warreen lammiilee biyya alaa taatanii miidiyaa biyya kana keessatti sochoosaa jirtanii jirani. Nageenyaa fi egeree biyya kanaa irratti yoo balaa taatanii yeroo kamuu mootummaan tarkaanfii fudhachuun isaa waan hin oolle jedhanii jiru. Ministeerri muummicha miidiyaa kam akka ta'e maqaa dhahaniin dubbanne. Haa ta'utii garuu marsaalee hawaasaa irratti dubbiin ministeera muummee Abiy Ahmed kuni OMN irratti kan xiyyeeffatedha jedhu rogeeyyiin miidiyaalee hawaasaa irratti barreessani. OMN cufamuu qaba jedhanii torbaniin dura leellistoonni sirna nafxanyaas duula bal'aa taasisaa akka turanii ni yaadatama. Daareektarri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawaar Mohaammed dubbii ministeera muummichaa booddee fuula feesbuukii isaa irratti akka barreessite kaleessa si dhiyeessinee biyyaa hin baane barnootaaf biyyaa baanee jedhee jira. Biyyatti akka hin deebine paaspoortii mulqamne kan jedhe Jawaar gaafa dhiigaa fi lafee qeerrootiin wayyaaneen dhiibamtee jijjiiramni kun dhufu beekumsaa fi dhageettii qabnuun isin gargaarree biyya kana ceesifna jennee dhufnee jedhee jira. Gaafa Minisootatti walagarree jedha Jawaar ministeera muummee Abiy Ahmediin. Amma booda du'aa fi jiruun kiyyasii Oromiyaa ta'uu isinii fi himeen ture jedhe. Gama miidiyaa OMN'nis gaafa biyya baqaatii qabsoo fi uwwisa kennaa turre sanuu seera biyyatti hundoofnee fi kanneen keessatti hojjennu kabajnee safuu namoomaa fi oromummaa eegnee hojjetaa turre jedhee jira. Miidiyaa OMN jilbeeffachiisuu fi aggaammii taasifamaa ture maraa dabarree injifannoon as geenyesi jedhee jira Jawaar Mohaammed. Har'as heeraa fi seera biyyattii kabajuun haala qabatamaa sabaa fi biyyattii hubannaa keessa galchuun hojjetamaa akka jiru himee jira. Dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan dhiheessuutti fufnee jirraa jedhe. Itti fufnasii kan jedhe Jawaar Mohaammed biyya kanatti kan galle gaafa hammaatti dhiyeessuu fi mitii jedhee jira. Hamtuu fi toltuu kamiyyuu ummata Oromoo waliin dhandhamuu fi murteesseetiin jira jedheera.